بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أجيفتوتك إنك خير الله. الحمد لله رب العالمين بقى جراتني سنين جنة. كانت أنصر أنكم بكمو سينان أجرتني نتكس جرو سينا سعادي المباو قاسيتي سنرى اللي كتاكو أسقلفا جيني جرى اتلهاد لا اتولي هي ساي سنين جرى كتان كل أسقلفا نكنا جرى سينا سعادي المباو قاسيرة دوبا سعاد بن أبي وقاص دعاي نساء واتمتو لا جن دعاي نساء كأواتمتو تاتي والرحم سا قربا مكا إسابان ليسي akka wanni inni itti kadhate akkasumatti argamte irraa dubbannee jirra. Du'aayin biraata jirtu Sa'ad bin Abi Waqaas radiyallahu anhu wa ardaah gaafa tokko isaa magaalarraa bahee galuuf deemu ummanni magaalarraa yaa'anii waa bitatanii galuuf deeman walitti qabamanii namticha tokko kamarsanii gubbaa dhaabbatanitti dhufe. Maalii kun jedhee gaafate gurbaa kanatu Aliyyi ilma Abbaa Xaalibii arrabsaa jedhaniin achumaa Sa'aad agartee karaa bananii fi deemee gurbaa sanitti achi dhihaate. Gurbaan Aliyyiin eeybeessa Aliyyi bin Abi Xaalib arrabsa. Aliyyi waliyyii rabbiiti. Waytima kana Sa'aad waan jedheen yaa gurbaa mee maal himta jedheen Aliyyi ilma Abbaa Xaalibii irraa. dura nama amanee ka ta'e Aliyyi bin Abi Xaalib ka hintala nabii keennaa fuudhe Faaximatu Zahraa dura nama nabii keennaaf gargaaree ka ta'e ka nabii keennarraa aduwwii deebisaa ture maal irraa dubbatta waliyyii rabbii jedhee duuba Aliyyiin agartee fadlii inni qabu kana lakkaa'e. Fadlii Aliyyi qabu kana lakkaahee Aliyyi ka akkanaati mee maaluma irraa himta jedhee maalin isa eeybesita jedhee. Allahu akbar. Ka nabiin rabbii osoo jaalatu biraa du'e Aliyyi gurbaa warra jannata Aliyyi bin Abi Xaalib maal irraa himta jedheen duuba. Achi booda achi garagalee harka isaa lamaan ol fudhate Sa'aad. Yaa rabbi yoo namni kun waliyyii agartee kan kee Aliyyi bin Abi Xaalib zollomee arrabsu jiraate ajaa'iba qudraa keetii asman nu garsiisi jedheen osoo nuti asii addaan galee amma asin nu garsiisi jedhee yaa rabbi nama agartee kaa jaalallee kan kee kana akkanatti arrabsu jiru ka akkatti ummataa duratti eeybessu jiru kana amma ajaa'iba qudraa keetii nu garsiisi jedheen duuba. Gurbaan yaabbirra jira yaabbin asumaa oliin utaaltee wayitti masallafaan dhooytee dhagaa irratti lafa dhahee mataan isaa adda baqaqee achuma du'e. Osoo aalamni bakka saniin socho'in Sa'aad harka isaa ol fudhatee gad deebifnaan du'aayin Sa'aadii akkatti qeebalamti duuba. Allahu akbar. Waliyyii rabbii itti ni beekama. Sa'aad bin Abi Waqaas awliyaa'u min awliyaa Allah. Allahu akbar. Warra rabbi sodaaturraa warra beekamu duuba. Sodaan rabbii isa biratti walitti qabamte warra akkasii jalaa rabbiin awwaata du'aayii isaanii duuba agartee jaalallee rabbii eeggatuu qaban yaa obboleewwan. Gizee namaa waa jettan eeggadha. Keessattuu nama rabbi sodaatu eeggadha. Warra agartanii rabbi sodaatu eeggadha. Warra ibaadaa rabbii qaban hin beeytan duuba itti gufattanii halaakamuun mala duuba. Sa'aad akkatti harka isaa ol fuudhee inni akkas jedhee gaddeeffannaan aalama dura osoo dhaabbatan aalamni achi walitti qabamee jecha gurbaadhaa dhageeffatu jiru sun osoo battalasanii addan deemin wayittii sammataa isaa adda dhoostee yaabbimmaan isaa lafaan dhooytee achi du'e duuba. Haga Sa'aaduu achi booda naman abaaru jedhu takka bes alif jennaan naman abaaruu jedhe duuba achi booda duuba. Haalli kun akkasitti argame. Sa'aad bin Abi Waqaas duuba dubbiin isaa intashara fil aalam in faca'e aalamarra du'aayin isaa awwaatamaa ta'uun kun nabii kennatu kadhateef immoo akka du'aayin isaa awwaatamtu. Gaafa agartanii kaaduula tokko keessatti Sa'aad xiyya isaa agartee darbataa wayita xiyya darbatu kana ummata agartee mushrikaa kanatti gadi dhiisa. Yaa rabbi agartee hirba isaanii bakkaa sochoosi. Yaa rabbi agartee hirba isaanii bakkaa sochoosi. Allahumma zalzilhum jechaa itti gadhiisa duuba. Yeroo kana nabiin kenna waan jedhe yaa rabbi Sa'aadiif du'aayii isaa awwaadhu jedhe. Yaa rabbi Sa'aadiif du'aayii isaa awwaadhu jedhe.
akka gaafas du'aayin isaa awwaatamte achi booda addan cinne duuba. Achi booda Sa'ad bin Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa ardaahu ijji isaa takka ni badde duuba. Ijji isaa badde kaa dulloome inni illee achi dheeratte umriin. Gaafa tokko inni Makkaa dhufee jennaan ummanni itti yaa'an bakka mara. Gurbaan tokko huffaazaa Qur'aanaati warra nama salaachisu imaammanirraayyii itti dhufe inni illee. Namuu agartee kaa Sa'aadin du'aayin isaanii awwaatamtii waan beekaniif nuu kadhu jedhanii kuunillee du'aayinaa godhi mee kuunillee du'aayinaa godhi martuu harka jala qabata. Mee du'aayinaa godhi mee du'aayinaa godhi mee du'aayinaa godhi. Aalamni akkana itti wal ga'ee du'aayii kadhataa hin godhaaf maraa kaayite. Nama maraa waan inni fedhu kadhataaf. Duuba gurbaan kunillee dhufee ajaa'ibe duuba gurbaan. Sahabdicha ofiiyyuu ija hin qabne ka ija isaatiifuu du'aayiin godhatee ija isaan deeffatiin ummataa du'aayii godhu. Achii amma agartee gurbaan ajaa'ibee itti siqee Sa'aadin dubbisee achii duuba agartee ka du'aayii ofiillee gaafatee achii waan jedheen sila ati ka du'aayii namaa gootu teetifuu kunoo ijji tantee bal'aa maa ija teetiif du'aayiin kadhannee jedheen. Sa'aaditti kolfe duuba radiyallahu anhu wardaa. Waan jedheeni ijji tiyya agartee naa deebi'uu dantaa ittiin qabuu jedheenaan. Qadara Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa natti qaddareetuyyuu ijji tiyya naa deebi'u irra na biratti jaalatamaadha jedhe. Qadara Rabbii ka Rabbiin natti qaddare jaalachutuyyuu ijji tiyya naa deebi'u irra na biratti jaalatamaadha jedhe. Ijji isaa akka baddu Rabbi qaddaree mire qadaratti amanuu nama dhibdii jedhan akka malee. Ilmii keessatti agartee baaboonnaa keessatti baaba imaanaa keessatti wanni haga qadaraa jabaatu hin jiru. Kanaaf agartee qadara Rabbiititti amane inni. Ijji tiyya naa deebi'u irra qadara Rabbiititti qadara Rabbii jaalachuutu na biratti irra jaalatamaadha jedhe. An qadara Rabbii kiyyaa jaaladhee jiraa jedhe. Hin kadhanne san kadhatu illee hin fedhu inni naa deebisi. Maaliif jennaan qadara Rabbiiti qadara Rabbii kana jaalate. Waan Rabbii isatti qaddaree Rabbii isatti isaa murteesse kana jaalate. Kana jaalachuun akkaan barbaachisaadha. Imaana keessatti qadrii guddaa darajaa ol aanu qadara Rabbii jaalachuun qadara Rabbii jaalachuu dandahuun akkasitti duuba Sa'ad bin Abi Waqqaas akka jedhee deebiseef duuba. Sa'ad nama akkanaati. Nama bifa kanaan beekamu jechuu yaa obboleewwan keenya. Nama bifa kanaan beekamu duuba Sa'ad bin Abi Waqqaas. Rabbi isarraa haa jaalatu. Kurnaan warra jannataa keessa jira ammallee. Nabii keenya dubbate alayhi salaatu wassalaam. Warra kudhan ka warra jannataa jedhee nabiin keenya dubbate san keessa jira. Asharatul mubashiriina bil janna. Isaan keessa jira Sa'ad bin Abi Waqqaas. Ammallee eessuma nabii keenyatti. Warra agartee kaa'aanaa haadha nabii keenya inni gosa san irraayi. Warra banii Zuhraa irraayi. Haati nabii keenyaa warra banii Zuhraa irraayi. Warra gosa saniiti. Nabiin ittiin dhaaddata. Eessumni kiyya kunoo dhufee kana mee namni eessuma isaa qabu na haa agarsiisu jedha nabii waytii Sa'aadin argu. Ittiin dhaaddata jedhan duuba. Kamalee jaalata nabiin alayhi salaatu wassalaam. Nama akkanaati jedhan Sa'ad bin Abi Waqqaas. Insha Allahu ta'aalaa seenaa isaa ammaa gara hobbaasuu jirra. Darsii itti aantuun keessan ni finnaa. Waa'ee du'a isaa dubbannee gabaabsina. Itti dhihaadhaa itti wal dhiheessaa isiniin jedha duuba.